qabeetiin jira. Nagaa isin irraanfanne akkam turtu hordoftoota keenya. Ammas bakka jirtan maratti nageenyii fi jaalalli keenya isin haa ga'u jechaa egaa qophii kana qopheessee kan isin biraan gahaa jiru dhaabbata promooshinii miidiyaa Abdii Buceeti. Qophii keenya Oromiyaan taalentii shoo sababeeffachuudhaan namoota aartii irratti dandeettii garaagaraa qaban akkasumas aartii Oromoo hojjechuudhaan bu'aalee gurguddaa buusan qabadheetidha kan isiniif dhiyaadhe. Keessummaan keenya har'a eenyu jechuun keessan Maariyaanis keessummaa keenya qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Keessumichi immoo nama kabajan nama jaalattan akkasumas immoo hojii isaatiin dinqisiifattanidha. Amma garuma isaatan deemaatiin jira. Na hordofaa eessayyuu hin deemina. Qophii keenya irratti yaada qabdan immoo bilbilaatiin biraan ga'a. Keessummaan kiyya koottaa bakka isaan sin geessan.